Kanneen armaan gadii kana hin goonu taanaan guyyaa tokko gaabbuuf deemna. Tokko sagalee waaqayyoo dhaga'uu fedhii hin qabnu taanaan ni didna taanaan. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 1:24 jireenya qalbii jijjiirannaa hin qabaannu taanaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:3 waaqayyoo caalaatti biyya lafaa ofitti aansina taanaan. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:10 dhugaa beeknee dhageenyee garuu ittiin jiraannu taanaan. Yaaqoob boqonnaa 1:22 waan dhimma hin baasne irratti yeroo keenya gubuudhaan dabarsina taanaan. Yaaqoob boqonnaa 4:14 Yesuusiin ofirraa ittisna taanaan. Wangeela Luqaas boqonnaa 10:16 ifa irra dukkana jaalanna taanaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:19 qooda waaqayyoon amanachuu qabnu ofii keenyatti amanna taanaan. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3:5 kanneen armaan olii kana hin goonu taanaan guyyaa tokko gaabbuudhaaf deemna. Yeroon waaqayyo amanuuf kenne ammadhaa yeroo keenyatti haa fayyadamnuun ergaa kooti.